jeequmsa uumuuf qooda galmistaan tawaahidoo Amaaraa. Inni fakkaatti nafee taabonni inni jalqabaayyuu qoolloo gadi roobe hin jedhamne harka moosisiin kenname malee moorota qulqulluu gara dhabsiisuun balaa beekaman hundaa akka itti buusu akeekkachiisa kenname otoo beekanii kan nama gowwoomsuu barbaadan waa'ee mootummaa waaqaa akka barsiisan itti dhiisuun cubbuudha. Faalama irraa qulqulleessanii akeekasee isa sirriitti deebisuun kan ofii qabachuu malee galmistaanitti irraa baqachuun akkan ta'u. Qabeenya guddaatu itti ba'e qabsoo keenyan biyya keenyas amantee keenyas walaboomsinee bilisummaa waaqeffachuu fi ofii of ibsuu ni mirkaneessina. Oromoon uummattoota addunyaa bara hin beekamne kaasee waaqa tokkichatti amanan keessaa yoo hangafallee ta'uu baate isaan tokko. Kan fedhatu itti dhufa malee gadi ba'ee amantootaaf dorgomuun uumaa isaa miti. Dhugeeffannoo Oromoo kanaan waaqeffannaa jennaani. Isa malee amantaaleen Oromoon si'ana hordofu hundi alaa dhufan. Kanaaf Oromoon amantaa amma qaban duraan kan beekan bu'uura jireenya waloon qabaataa turan jechuudha. Oromummaan nageenya yaa'a guddinaan dhugeeffachuu yookiin qooda fudhachuun waa'een warra ofii seenaa aadaa afaanii fi duudhaa malbulchaa diinagdee fi hawaasuma saba ofii qayyabachiifaman jaalala biyya ofii qaban yookiin jaalbiyyummaati. Amantaan kan abbaa biyyi kan walooti kan jedhamu kanaafi bilisummaa amantee bilisummaa haasaa fi of ibsuu fi jireenyaaf bilisummaan fi kan kana fakkaatan kan qabatan yoo biyya hundi walqixxummaa keessa jiraachuu danda'an jiraate. Itoophiyaa keessatti mootummaan lafaafee kan hafuura yookiin galmistaanni Oromoo Amaaraan walqixxeetti fudhachuu didee jira. Qaaccifiti taankiin dilgoon tarafbeellaanii fi dirooniin Oromiyaa irratti raawwatamaa jira. Hordoftoota tawaahidoo kan ta'an Oromoon hedduudha. Garuu galmistaan isaanii ni gateen yeroo isaan dararama keessa jiran sagalee hin taane fi roorrisaa bira gorii itti muddi jedhaa jira. Seenaa keessatti Oromoon sirna dimokiraatummaa yookiin gadaa waan qabaniif Oromiyaa keessa garaagarummaa ilaalchan walitti bu'ii hin jiru ture. Dimokiraasiin bakka hin jirretti amanteen walii hiluun hin jiraatu. Somaaliyaa fi Affaar, Siiriyaa fi Araboota biraa, Yamanii fi Saudi Arabiyaa biyyoota Islaamaa akka fakkeenyatti ilaaluun ni ga'a. Lolli kiristaanota gidduus lakkaa'amee numu. Biyyi Oromoo nafxanyaa Amaaraan yeroo qabamte kan nyaaphii dura tolche amantee fi aadaa isaanii akka hin shaakalle afaan isaanii manaa alatti akka hariiroo kamiifuu dhimma hin baane tolche. Dhumarratti saba ofitti baqsuuf hundaa kan ofiin bakka buusuuf yaalaa turan. Sirni malbulchaa Amaaraa fi Oromoo ofaangessaa fi dimokiraatawaa waan tureef walitti hin taane. Hiddi qarooma Oromoo gadi fagoo waan ta'eef haqamuu didee baraaramuun afaan isaanii lalisuu danda'ee jira. Michooti Abashaa garba gama jiran laaqii kiristinnaa garba waaqeffattootaa fi musliima gidduu jedhan faranjooti kiristaanota alaa biraa mararfannoo argachiisaa fi turan. Kan dura fuulletti walitti ba'anii wal waraanan musliimotaan ture. Barri Giraanyi Muhammad kan Poorchugistoota Habashaa gargaaruuf dhufan dhahamuu danda'a. Amaarri hordoftoota isaanii kiristinnaa kan hin kaane waliin akka nyaatallee hin sooranne abaaranii jiru. Jechi kan waliin nyaate waliin nyaatu jedhu jira. Boodas erga biyya Oromoo Oromiyaa qabatanii Oromoonni kiristinnaa ka'aniis akka obbolaa isaanii kiristaana hin taane waliin hin nyaanne akeekkachiifaman. Ergasii wanti hedduun jijjiiramee jira. Habashaanis laaqii otoo hin ta'in biyya amantee hundaa taatee jirti. Musliimonnis cunqurfamtoota durii sanaa miti. Garuu hariiroo hamaan dur gidduu isaanii ture sammuu hedduu isaanii keessaa haxaawamee hin qulqulloofne. Obbolaa isaanii Islaama ta'an yookaan kiristaana ta'an caalaa alagaa amanteen tokko ta'an wal amanuun finxaaleeyyii amantee gidduutti ni mul'ata. Kun hanqina of bara malbulchaa irraa madda. Ifaajjee warraaqtoota Oromoof malee Musliima Oromoof Oromoo kiristaanaa fi Amaaraa addaan laaluun rakkisaa ture. Oromoon kiristaana ta'anis amantii qofa otoo hin ta'in aadaa Amaaraa moggeessaa ta'e fudhachuun kan Islaama ta'etti hiikuun laguutti ilaalamaa ture. Shaakalli akkasii dheeraa irratti bara 1960moota keessa waldaa Maccaaf Tuulamaan yoo Taaddasaa Birruu kan tawaahidummaa cimsuutti beekamuu fi manguddoon Musliima Arsii kan akka Haajii Roobaleefaan waliin qalanii sooratan cabe. Amma kan galma obbolaa lagatan jiraannan waan kolfaati. Lachanuu amantee qofa otoo hin ta'in aadaa madda amantee ofii guddifachuun aadaa Oromoo akka dhugeeffannaa alagaatti hedduun irraa qollifataa turan. Waggoota 50 darban hundi biyya ofii bilisa baasuuf gatii guddaa baasan. Har'as otoo waliin qoodin lakkoofsa guddaan sanumatti tokkummaan bobba'aa jiru. Ilaalcha ofii bal'isuun waa waloo fi dhuunfaa gargar baasanii ilaaluu danda'an malee rakkina Oromummaatti dhufaa jiruuf furmaata hin argatan. Bilisummaan amantii mirga erga jenne mirga keenya walii tiksuun dirqii ta'a. Kana malee roorrisaan addaan baasee nu rukuta.
Koloneeffataan Oromoo amantee beekumsa godina gosaa fi gita kamiyyuu diina riphetti fudhata. Oromoon jalqaba dirqeen haa ortodoksoomu malee dhalooti amma jiru jaalatee itti hafe. Sana jechuun Oromummaa lagatanii Amaara ta'an jechuu miti. Galmistaan kun hidda galmistaanota baay'ee dullacha kan mataansaa gubbaa akkuma galmistaanota biraa ta'e keessaa qaba. Yaadicha ofii kan abbootii galmistaanaa barsiisni diriirfamee fi boodana moloksoota koptikii fi habashaan itti ida'ame qaba. Hangi tokko garaagarummaa isaan gidduu jiru waan itti hin mul'anneef akka inni Oromiyaatti dhufe otoo hin hedin isuma eegaloota kolonummaa irraa fulla'anii keessa turuu filatu. Aadaa fiudaal Amaaraa irraa qulqulleessuuf barbaachisaa taanan hanga Sinodoosii Oromiyaa dhaabutti deemuu danda'a. Sana gochuuf amantee malee konshosholii diina waliin dhufu karrarratti hafuu qaba. Wantoota roorroo waliin hidhata qaban kan akka baandiraa fi gootota nafxanyaa gonkumaa fudhatama hin qabaatan. Amaarri abbaa biyyummaa Oromoo fi walqixxummaa saboota lamaanii fudhatu malee waliin jiraachuun itti fufuun illee kan danda'amu hin fakkaatu. Kiristinnaan Ortodoksiis fedha aadaa Amaaraa fi aadaa isaa irraa of qulqulleessu malee waliin waaqeffachuu diduu danda'a. Waggoota dhibbaa ol sodaa qawwee isaan duuba tureen gowwoomsaa fi dagachiisanii kan hin beekne fakkaatanii irra darbaa turan. Kanaaf taabotillee bakka halleetti harcaasanii qaanii malee qoolloo roobee fi taaboti deemuu dide jechuun qabeenya Oromoo saamuu fi mirga isaanii uguraa turan. Ammas bara jijjiirame keessa sana irra deebi'uun tuffii akkamiiti. Namoota akkasitti qarooma Oromoo didan waliin attamitti waaqeffachuun hafee waliin jiraatama. Taabonni hundi fakkaattee Aksum Tsiyoonin beekadhaan mukarraa hojjetamee ajaji kurnan kakuu moofaa yaadannoof irratti barreeffame malee kan roobus miila fuudhus yookiin dhaabbatus waaqas miti. Soba akkasii galmistaanichis akkamitti fudhate. Ulfina isaaf jennee hin dubbannu malee sana isumatu barsiifatee jedhama. Haasaa warqee fi gagaa yookiin ifaa fi dhokataa jedhamu sirna barumsaa isaa keessaa tokko. Taaboti achi bakka warshaa isaatti roobee beekaa laata. Qoodi galmistaanaa Afrikaa koloneessuu irratti himamee keessas deddeebi'amee himamee jira. Kan Itoophiyaas adda miti. Oromoonni kana hunda beekaa gowwoomaa turan. Si'achi akka hin gowwoomne mamii malee agarsiisaa jiru. Amantee isaanis akka koroota galmistaanaa idileetti yookiin Ecumenical Councils fi biyya isaanis bilisa ni baasu. Korooti idilee kun madda galmistaanaa bahaa kan tawaahidoon qaama itti ta'eeti. Amaarri maqaa zamachaa Minilik jedhuun duula deebisanii qabachuu eegalaa jira. Akkuma jaarraa 19ffaa uummata dogoggorsiisuu fi joonjessuuf galmistaana tawaahidootti dhimma bahaa jiru. Ulfina galmistaanaan anjaa fudhachuun meeshaa lolaa akka galmistaana keessa Amaaraaf tuulan himatamaa jira. Iyya sobaa Oromoon akka isaan ajjeesaa galmistaana gubaa jiru dabarsu. Galmistaan Oromiyaa keessa jiran hundi dafqaa fi qabeenya Oromoo itti xuruurfamee ijaaraman. Kanaaf kan horii ofii gubuu maraatudha malee kan akka Oromoo safuu fi olaantummaa seeratti garaa amanan miti. Jaruma iyyantuu Oromoo hadheessuun mararfannoo addunyaa argannee qabsoo isaanii roga dhabsiifna jedhantuu ofirratti galmistaanaa fi mana firootaa isaanii gubu. Taabota bakka bakkatti harcaasanii qoolloodhaa bu'ee maleekaa wayituu galmistaanni akka achitti ijaaramuuf fedha jedhanii waajjir bulchii Itoophiyaan wal ta'anii lafa Oromoo saamaa jiru. Amantoota silaa tiksituu isaanii ta'an dhugaa barsiisuu irra soba itti afuufu. Hogganoonni tawaahidoo waraana qacca fixaa ta'e Oromiyaa fi Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru sirriidha jechuun eebbisanii bobbaasan. Akkasitti tawaahidoon Amaarinyaa warra dubbatan qofaaf akka dhaabbate ragaa ba'e. Isaaniif hunda dura Itoophiyaa jechuun Amaara. Sammuu qacceen firummaa jaarrota hedduun dura yukunoo amlaak waliin qaban yoo mallee jijjiiramni malbulchaa fi teeknooloojii ifaan jiraateyyuu kutuu hin dandeenye. Hongaatuu ta'uu dura akka dammaqan gorfamuu barbaachisan. Afaan dhimma itti ba'an eenyuun akka faarfatanii fi ifumatti eenyuun akka jibban caqasaa sanaan maalummaa isaanii qayyabachuu dandeessu. Isaan Itoophiyaanota waa'ee Itoophiyaa qofa dubbatu, waa'ee olaantummaa seeraa jarri akka Oromoo faa masakaa isaanii dirqeen hordofuu qabaachuu dubbatu. Hedduun otuun beekin Itoophiyummaan yaaduun sanaaf isaan komatu. Gabbaaronni isaanii durii issuu qartoo leelaa zafan mattoo yoo jedhan hin dhaggeeffatan jechuun inni hafee sirbi biraa dhufe jechuudha. Oromiyaan haa jiraattu. Ulfinaa fi suurran gootota kufaniif, walabummaa walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif, nagaa fi araarri ayyaana aabbolii fi aayoliif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa Amajjii bara 2022.